Hayyeen nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirra jirtu ani jira galata waaqayyoo ammas deebi'ee ufee jira maaliif uftee yoo jettanii namoonni baay'ee ulfaatinni keessan humnaa ol gar malee gadi bu'e yookiin immoo huuqqattuu gar malee taatanii maal yoo dhugne yookiin immoo yoo maal nyaanne xiqqoo dhiigni keenya nu deebi'a akkasumas immoo xiqqoo ani uffanni illee nurraa bareeda warri jettanii ani ofii kootti yaalee dura ofii koo yaalee taniin har'ammoo gara keessanitti fiduuf ufee jira. Innis maali yoo jettanii kan nu barbaachisu kunoo ocholooniitu jira. Ocholooniin beektu yaa'u ocholooniidha kuni. Kun immoo haliiba yaani aannan jechuudha. Aannan saammoo kunoo almaraay jechuu almaraay ay haliibuma ta'ee jechuu aannanuma barbaadanii kan biraammoo kunoo luusii irraa kan hojjetamu binaat beetarii luusii irraa kan hojjetamu araboonni daabbootti godhanii nyaatanii loosiin kun xuruudha ijaa ta'ee fi amma loosii fi inni kun adda kanaaf kunoo warreen kana walitti dabalannee kallaaxatti goonee akkamittiin fayyadamnaa yoo jettanii kunoo isin argisiisa. Kallaaxa qopheeffa'ee jira. Kallaaxa jechuun molooneeksii jechuudha. Haliiba kiyyaa yookiin immoo aannan kunoo kanatti naqee jechuudha. As naqadhee kana miicee bareechee gogsa'ee kaawwadhee jira. Ittuma dabala. Haguma qabdanitti gootu jechuudha. Miicadhee jira dura. Baay'ee bareechadhee jira. Kanammoo baay'ee otoo hin taane maankaa tokko waan ispuun na maankaa tokkotti godhattu haguma isinitti tole jechuudha. Amma yoo nama baay'ee taatanii baay'ee yoo xiqqoo taatan immoo xiqqoo itti godhattu jechuudha. Maankaa tokko innaa kana walitti kallaxxanii xuqxu. Kunoo amma maankaa tokkotti godhee malaagaa tokko jechuudha. Ani kan na barbaachisu anuma qofaadha. Yaani nama kan biraaf miti ofii koo dura waan yaalee ilaaleefu amma geessee kallaaxatti godhee isin argisiisa. Kunoo kallaaxatti godhadha. Kallaaxammoo waanuma isinitti tola anuma argattan jechuudha. Waanuma mana jiru kallaaxatti godhachuu hin dandeessu. Amma kallaaxatti godhee isin argisiisa. Wanni akka gaariitti irraatiin kallaaxan bareedu. Akka inni akkasittiin nu bareedetti waaw sirriitti daakamee jira. Luuzii isa wal keessa ta'ee amma maalitti dabalanna muuzii firee lamatti dabalanna. Muuzii kiyya miicee qoncisee nan deebi'a. Kunoo amma muuzii kiyyaa miicadhee qoncisee kukkutee fidee jira. Amma kanattiin dabaladhaa jechuudha. Asiin dabaladhaa wajjiniin nan daaka. هاي ننزلي ولا شيء خلاص أما توشيتني والنعجست سخنا فانتشوا no kannitti furdatee amma sin argisiisa. Waaw maashaallah kaaga sin argisiisa. No birciqoo kiyya qopheeffadhee kaawwadhee jira. Buufadhee isin argisiisa. As ilaalaa waan inni fakkaatu.
yeroo hundumaa lama godhachuus yeroo hojjedhu maaliif abbaa manaa koo wajjiniin jechuudha lama ta'aniitidha. Inni isaa furdatu anis nan furdadha. Lamaan keenya akka furdannu barbaadee jira. So kunuwaas ilaalaa ugeessin argisiisan alaa. Ela kunoo annan qopheeffadhe kunoo amma ugee isin argisiisa. Maalitti furdatte akkamitti furdatte sababa maalii furdatte yoo jettan baay'ee huuqqadhee erga biyya Arabaa dhufee dhugaa wayyaanillee narraa fokkise YouTube irraa ilaaleen jechuudha. Ani kana gochuu jammare dhugee sumaannaa tolee qola lama qopheeffadha yeroo madaamiin hin jira. Yeroo hundaan argattani waan ta'eef yeroo madaamiin mana baatu ala tuula hojjetadhaatiin tokko dhugaa tokko talaajaa keessa ooksadhaa yeroo akka beela'uu taatan culluutu baay'ee nama quubsa dammoo anna ahlan ta'alu kullukum بسم الله والدي منفس قدس آدم لك آمين أما سيسيني لا مالك وانت تكون جتني يرونا مالاتني دورك أما سو أكا آداب يا كينيات أكا آداب يا كينيات دورك أما سو أنت أما سي همنيا وسين إلى شي سيتني إسابود أكا سين أقدان إسين قدا يلا بسم الله Ugawaqa himminya furdaadha baay'ee furdaadha isa maal jedhama jooyya keenyatti garbuu irraa hojjetamu sana maal jettu ugee beeka gaaf tokko bicha isa jaa baay'ee minya dhugaa hojjetadhaa dhugaa yuweelikum hin sodaateena abbaa barbaadan hin sodaateena yoo fayyaa qabaattani akkan isin hojjettanii biyya galuu dandeessan fayyaa keessan guutuutiin yoo hojjettan yoo hojjechuu baatan yoo kuba qabaatan la yoo gar malee qiqqir jettan immoo darajaa irratti olee gis jennaa yaa ispoortii majetta sa'aatii 24 ol baasii gadi buusii isa kana hin dandeenyu yoo nyaachuu baanne yoo uguu baanne yoo immoo garaana ciniine wayyoo ana dadhabee maaloo yoo jenne immoo dhugaa waaqayyo keessi qabdu madaami guumi wala karabiti yalla us gum yalla atshugul kana bichaadhaan isaan nuun jedhanii annaa kanaaf yeroo isaan deeman waan margatan xaq ishee faayidaa qabdu kana asiira talaajaarra wanta afanamaa ashagamaa fidan in barbaadina yeroo hundumaa hatta maxaamarra nyaata adda yeroo isaan fidanii dhugaa waaqaati hin fedhu yeroo hedduu isaanis irra caala naan kennaniyyuu yoo bahanii afi isaanii nyaatanii dhuganii dhufu yeroo isaan dhufanii nan gammada yeroo naaf eessanii maaliif nan hojjetadha ofiiku nyaata qulqullina qabu ija kootiin ilaalee hojjetadhee kana nyaadhu jechuudha wanta adda hin qabne jechuudha keemikaala adda hin qabne ofiiku manatti hojjetadhee nan nyaadha asiira kana yeroo ijoollotaaf asiira kartoonni jira miti jookii faatiin ufuu jira miti burtukaanni muuzii maangoo waan adda jira isa kanan fedhan dhugaa isa kana yeroo isaan bahanii akkanuma juusiis ta'e isa kanas ta'ee torbee lamatti isaa ta'u torbee sadiitti isaa ta'u guyyuman arga'e yeroo man arga'etti xaqan godha isa kana hanna fayyadu isa kana amalee akka isa sana garaama guddisuuf jecha isa sana asiira peepsii maaloo gadi naqxa fayyaa keessaniif baay'ee barbaachisaa miti isiniin jedha. Innaa kanaaf yoo isinitti tole hojjetadhaa nyaadhaa dhugaa yoo isinitti mi'aaye immoo like share subscribe naa godha obsi chaanaalii kiyyaa na jajjabeessaa isiniin jedha nagaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u turtii gaarii sifaa naan jedha ittiin furdadha mallee naan jedha ittiin gabbadhu naan jedha ittiin akka jaarsa argadhuuf yoon gabbachuu waadde yoon huqqattuu ta'e jaarsi hin jiru sinii gala choomaas